Sekondii dhibba waliifin Oromiyaadhaatti oomishaalee alaa galan naannichatti oomishuudhaan galiin guddaan argamuun ifoomeetti jira. Bara 2016 keessa naannoo Oromiyaatti oomishaalee alaa galan biyya keessatti oomishuun galiin doolaarri miiliyoonii 800 argamu biiroon investimentii fi industirii naannoo Oromiyaadhaa beeksiseetti jira. Atileet Taamiraat Tolaadhaa beekamtii fi badhaasni pirezidaantii Saalawarqi Zawudeedhaanaaf kananitti gammadeetiin jira jedhani. Atileetiin yeroo Itoophiyaan Olompikii Paaris kan bara 2024 irratti dheebuu meedaaliyaatiin halawwattee jirtutti Itoophiyaadhaatti kafana qabe atileet Taamiraat Tolaadhaa beekamtii fi badhaasa pirezidaantiin Itoophiyaadhaa kananiifitti gammaduu isaa ibsaniitti jiru. Jiddugalaa fi lixa Afrikaadhaatti balaa lolaatiin lammiiwwan 1700 ol rakkoodhaaf saaxilamuun isaanii ifoomeetti jira. Jiddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaa mudachaa jiru lammiileen 1700 ol rakkoof saaxilamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa beeksiseetti jira. Chad, Cote d'Ivoire, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Laayiberiyaa, Naayijeeriyaa, Maalii fi Toogoo keessatti balaan kun babal'achaa jiraachuu isaatiinis dhaabbatichi yaadda'uu isaa ibseetti jira. Waraana Gaazaa keessatti deemaa jiruun daa'imman 16,500 du'uun dhaga'ameetti jira. Waraana ji'oota 10 deemaa jiruun ammoo guutummaa Gaazaadhaa keessatti manneen barnootaa 500 barbadaa'etti jira. Lammiiwwan Gaazaadhaa hedduunis qe'ee qabeenya irraa buqqa'anii kan jiran yeroo ta'u lammiiwwan 40,000 siqan ammoo lola kanaan lubbuu isaanii dhabaniitti jiru. Sekondiin dhibbi waliif kanumaan raawwateetti jira. An Odeeffannoowwan yeroo gaarii qabaadha.